Ashama harka fuunee hordoftoota keenya oduu isinitti himnaa oduu kan isinitti himuu ani Abdii Bilisummaatti jalqaba irratti hangafoota oduu. Itoophiyaatti sarbamni hamaan daa'imman irratti raawwatamaa jiru sadarkaa yaaddessaarra ga'eera jedhame. Eertiraan loltoota ishee dachee Itoophiyaa keessaa baaftee finciltoota waliin tumsa kamiyyuu akka dhaabdu Itoophiyaan gaafatte. Godina Arsii Bahaatti mootummaan jiraattota nagaa iraarsaa jiraachuu himatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti mootummaan dirqamaan namoota butuun gara dirree waraanaatti ergaa jira jedhame. Abaa'oon sirna yaadannoo fi geggeessaa Piroofeesar Asmaroom Laggasee fi Piroofeesar Amdeessaa Tussoo guraandhala 7 bara 2026 waajjira isaa Abaa'oo Gullalleetti geggeesseera. Godina Baalee Bahaa, Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti rakkoon bishaan dhugaatii uummataa rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jira jedhame. Kunneen matoota oduuti amma gara oduu bal'inaatti dabarra. Itoophiyaatti sarbamni hamaan daa'imman irratti raawwatamaa jiru sadarkaa yaaddessaarra ga'eera jedhame. Koreen mirga daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti ajjeechaa qaama hir'isuu, jeequmsa saalaa, butamuu fi mirga namummaa dhorkuu dabalatee sarbama hamaa daa'imman irratti raawwatamaa jiru yaaddessaa ta'uu ibseera. Itoophiyaan sarbama cimaa akkanaa ittisuu fi dhaabuuf seera idil-addunyaa hojiirra jiru akka eegdu koreen kun gaafataniiru. Koreen mirgoota daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa wal'aansa daa'immanii Itoophiyaa ilaalchisee jimaata darbe ibsa baaseera. Gabaasni kun ajjeechaa fi qaama hir'isuu, jeequmsa saalaa, butamuu fi gargaarsa namummaa dhorkuu dabalatee sarbamni cimaan daa'imman irratti raawwatamuu sadarkaa sodaachisaarra ga'eera jedhe. Itoophiyaan seera idil-addunyaa dhimma ilaallatu akka kabajuu fi sarbama hamaa akkanaa dhaabuu fi ittisuu akkasumas gargaarsa namummaa si'ataa fi gufuu tokko malee akka gootu koreen kun gaafataniiru. Akkasumas daa'imman addaan baafamanii gara wiirtuuwwan eegumsa siviiliitti akka ce'an yakkamtoonni akka itti gaafataman akkasumas daa'imman walitti bu'iinsa kanaan miidhamaniif fayyaa wal hormaataa, deeggarsa xiinsammuu fi gargaarsa seeraa dabalatee tajaajilli yaalaa akka kennamuuf gaafateera. Eertiraan loltoota ishee dachee Itoophiyaa keessaa baaftee finciltoota waliin tumsa kamiyyuu akka dhaabdu Itoophiyaan gaafatte. Eertiraan sarbama seeraa ifatti raawwachuu fi finciltoota kutaa kaaba dhihaa biyyattii keessatti socho'an deeggarti jechuun Itoophiyaan himattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos sanbata guraandhala 7 bara 2026 xalayaa banaa gita isaanii Eertiraatiif barreessaniin taateewwan guyyoota muraasa darban mudatan mootummaan Eertiraa daandii wal dhabdee kana daran hammeessuu filachuu isaa agarsiisaa jedhaniiru. Geediyoon ergaa isaa keessatti Asmaraan loltoota ishee dachee Itoophiyaa keessaa baaftee finciltoota waliin tumsa kamiyyuu akka dhaabdu waamicha dhiyeessee jira. Ministeerri dhimma alaa kun gochi kun tuttuqqaa qofa osoo hin taane gocha weerara kallattiidha jedhan. Garuu ammallee marsaa diinummaa fi wal amantaa dhabuu karaa dippiloomaasii dhaabbachuu akka danda'u amantaa qaban ibsaniiru. Xalayaan kun fudhatama yoo argate Itoophiyaan tajaajila ulaa galaanaa fi karaa buufata doonii Asab galaana dhaqqabuu dhimmoota dantaa waliinii qaban hunda furuuf marii amanamummaa gaarii irratti bobba'uuf fedhii qabdi jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Tajaajila oduu Faransaay Ajaans France Presse akka gabaasetti mootummaan Eertiraa xalayaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon barreesseef hanga ammaatti deebii hin kennine. Godina Arsii Bahaatti mootummaan jiraattota nagaa iraarsaa jiraachuu himatan. Oromiyaa godina Arsii Bahaa Ona Muuneessaatti humnoonni mootummaa manneen uummataa gubuun jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamuu maddeen keenya EON'tti himaniiru. Akka odeessinu qaqqabeef hoomsutti tibba kana Ona Muuneessaa ganda Odaa Tawaa iddoo addaa Waccaaloo jedhamu manneen uummataa 7 ibiddaan barbadeessuu fi qabeenya hedduurra balaa geessisuun dhagahameera. Sababa kanaanis jiraattonni manni jalaa gubatee gidiraa argaa akka jiran maddi keenya dabaluun nuuf ibseera. Sababii manni uummataa kun jalaa gubateef gaafa gaafannu jiraattonni kunniin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun akka dararaan kun irra ga'es jedhame. Dararaan kun yeroo garaagaraatti irra deddeebii raawwachuusaa jiraattonni balaa kanaaf saaxilaman nuuf mirkaneessuu danda'aniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti mootummaan dirqamaan namoota butuun gara dirree waraanaatti ergaa jira jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa roorroo daangaa darbee uummata keenya haala jiruuf jireenya hamaatiin waraanamee jiru dirqamaan dargaggootaa fi namoota ga'eeyyii butuun gara mooraa waraanaatti ergaa jiraachuutu dhagahame.
Gochaa kanaa warri ijaan argan akka jedhanitti qotee bulaa uffanni xuraa'ee fi hiyyeessa fakkaatu hunda lafa gabaa warra du'aa fi ollaarra naanna'uun humnaan guuranii mana waraanaatti geessaa jiru jedhame. Taateen kun Oromiyaa lafa hundatti deemaa akka jirus jiraattonni himaniiru. Horroo Guduruu Wallaggaa qofa keessatti amma ragaan kun qindaa'utti aanota akka Horroo namoota 197, Haratoo namoota 130, Aanaa Fincaa'aa namoota 290, Aanaa Komboshaa nama 267, Aanaa Abaaboo Guduruu nama 75, Aanaa Sulula Fincaa'aa nama 95, Aanaa Horroo Bulluu gandoota akka Dachaa Caabir namoota 89, Ganda Bonee Abuunaa nama 130, Ganda Guddinaa Abuunaa namoota 97, Ganda Dimbee namoota 100, Ganda Haroo Aagaa nama 120, Ganda Caambee nama 200, Ganda Abbilee Iguu nama 145, Ganda Daaddoo namoota 99, Ganda Birbirsa Kormaa namoota 90 yoo ta'an, amma ragaan kun qindaa'utti namoota akka kanaa guuruudhaan gara magaalaa aanaatti geessuudhaan walitti qabanii kaambii waraanaatti ukkaamsaa jiraachuuf dhaga'ameera. Taateen kun Salaalee fi Shawaa Lixaa keessattuu bifa wal fakkaataan deemaa jiraachuu dhimma mirkaneeffanneerra. Dhimma kana akka qulqulleessuuf yaalletti namoonni humnaan qabaman kun gulantaa sadiitti qoodamee leenjiin kennama jedhame. Humni tokko milishaa, humni lammaffaan farra riphee lolaa, humni sadaffaan ammoo raayyaa ittisa biyyaa leenji'a jechuun odeeffannoo qaama keessoo irraa arganne mirkaneessee jira. Abaa'oon sirna yaadannoo fi gaggeessaa Piroofeesar Asmaroom Laggasee fi Piroofeesar Hundeessaa Tussoo Guraandhala 7 bara 2026 waajjira isaa Abaa'oo Gullalleetti gaggeesseera. Sirna gaggeessaa kanarratti hayyu dureen Abaa'oo dabalatee qorattoonni antiroopoolojistii fi qorattoonni seenaa hedduun argamuun hayyoota kana yaadachuun sirna dungoo qabsiisuun sagantaa yaadannoo Piroofeesar Hundeessaa Tussoo fi Piroofeesar Asmaroom Laggaseef taasisanii jiru. Sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan hayyu dureen Abaa'oo Jaal Daawud Ibsaa Piroofeesar Asmaroom qorannoo taasisanii tulluuwwan sobaa hedduu diiganiiru jechuun oolmaa isaanii ol kaasuun jajaniiru. Itti dabaluun Piroofeesar Hundeessaan yeroo garagaraatti dhimmoota Oromoo irratti nufaan hojjechuun qorannoo fi argannoo hedduu gumaachuun dhimma Oromoo irratti qorannoo gurguddaa maxxansuun googilii gubbaatti fe'uun gumaacha isaanii bahaniiru jechuun dubbatan. Itti dabaluunis hayyoota kaleessaa haala hin mijanne keessatti seenaa Oromoo qoratanii Oromoon eenyu akka ta'e addunyaatti lallabanii fi barreessitoota har'aaf seenaa Oromoo har'aaf ka'umsa ta'an yaadachuun dhaloonni har'aas cichoomina, murannoo fi kutannoo hayyoota kaleessaa dhaaluun fuulduraaf cimee akka hojjetu akeekuuf itti yaadameetu sagantaan kun kan qophaa'ee jedhaniiru. Godina Baalee Bahaa, Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa aanolee garaagaraa keessatti rakkoon bishaan dhugaatii uummata rakkoolee garaagaraatiif saaxilaa jira jedhame. Godina Baalee Bahaa aanaa Sawweenaa ganda Lakkuu jedhamu keessatti rakkoo bishaan dhugaatiitiin uummanni rakkoof saaxilamuu himatan illee furmaata argachuu dhabanii guyyaa tokko guutuu deemanii bakka bishaan jiru irraa waraabbatanii harreedhaan fe'atanii galaa jiraachuu himatu. Uummanni ganda Lakkuu bishaan dhugaatii barbaachaaf lafa dheeraa deemuu kan himan maddeen lafa dheeraa deemanii bishaan corroqaa fi lafatti kuufamee ture waraabbanna malee bishaan qulqulluullee argataa hin jirru jedhan. Bishaan kun ammoo dhukkuba daddarbaaf kan nama saaxilu ta'uu himanii daa'imman dhibeewwan gara kaasaafillee akka saaxilamaa jiran himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo ganda Gaannamii jedhamu keessatti sababa hanqina bishaan dhugaatiitiif namaa fi beellanni miidhamaa jiraachuu himan. Aanaa kanatti bishaan dhugaatii dhibuurraa kan ka'e beelladoonni du'anillee akka jiran jiraattonni nuuf himuu danda'aniiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Bookee magaalaa Bookee xiqqoo fi akkasumas naannawaa ishee keessatti rakkoon bishaan gahaan dhibuu dhiibbaa hamaa jiraattota irraa uumaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun himaniiru. Rakkoon bishaanii kun waggoota hedduuf kan ture yoo ta'u yeroo garagaraatti qaamolee dhimma ilaallatuuf iyyannaan dhiyeeffamaa turullee hanga ammaatti furmaata quubsaa hin argamne kan jedhan jiraattonni naannichaa wayita bonni dhufu beelladoonni waan dhugan dhabuun ni du'uu hawwanii fi daa'imman miidhaa guddaa fi addatti saaxilamaa jiraachuu himuun falli maayii akka kennamuuf qaama mootummaatti yeroo adda addaatti dhimma bishaan dhugaatii qorannoon dhiyaataa turullee mootummaan falaluuf hin keenye jedha hawaasni. Bishaan faalame dhuguu wal qabatee dhibeewwan adda addaa kanneen akka garaa kaasaa, koleeraa, taayifoidii dhukkuboota birootiif saaxilamaa jira kan jedhan hawaasni naannichaa dabalataanis bishaan fageenya irraa waraabbachuuf sa'aatii dheeraa waan fudhatuuf ijoolleen hedduun barnoota irraa hambifamanii bishaan kana barbaacha akka deemanillee miidhaa inni gama barnootaan qabu dubbataniiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne isaan kana turanii